Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashaba hordoftoota Oromaan akkam jirtu har'allee barnoota ajaa'ibaatiin walitti deebinee jira. Barnoota irra deddeebin yeroo baay'ee namoonni na gaafatan jechuudha. Xiyya namaan barsiisu kana akkamitti argatuu dandeenya bilbila keenyarraa aappii tokkollee osoo hin fayyadamin jechuudha. Xiyya nama isinittiin argisiisu kana barnoota adda addaa namaan barsiisuu fi akkasumallee yeroo hiriyyaa keessaniif viidiyoo adda addaa waraabdanii erguu barbaadan bakka ittiin argisiiftan xiyya kana haala kamiin akka kompiitaratti bilbiluma keessanirratti aappii tokko osoo hin fayyadamin itti sirreeffatuu dandeessanii isin argisiisa. Baga irra deebin gara channel Oromaan dhuftan namoonni haaraa dhuftan yoo jiraatan subscribe godhaa maatii keenyatti dabalama. Amma kallattii man gara barumsaa isin dabarsan nafaana bu'a. Egaa maamiltoota keenya kabajamoo walitti deebinee jirra. Akkuma reef mata duree irraa isiniif tuquuf yaale xiyyaan amma asirratti isin argisiisaa jiru kana akka nama kompiitararraa xiyya fayyadamaa jirutti akkamitti fayyadamuu dandeenya bilbila keenya irratti aappii tokkollee osoo hin fayyadamin salphumatti seetingii bilbila keenya duwwaa sirreeffatuun fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Akkamitti kan jedhu bal'inaan amman isin argisiisa. Kan sirreeffatuuf jechuudha aappii tokko isin hin barbaachisu. Seetingii bilbila keenya keessa seenaa jechuudha yeroo tokkoof seetingiin isa kana yeroo tokkoof irratti kilik keessa seenaa jechuudha. Yeroo keessa seennu haala kanaan nuuf dhufa jechuudha maamiltoota keenya kun seetingiidha. Suuta jettanii ol harkistu jechuudha. Bilbilli nama hundaatu tokko miti. Kanaafuu hundarrattuu isinin argisiisaa jechuudha. Ani amma seetingii kana bilbila lamarrattiin isin argisiisa. Bilbilli keessa yoo seetingii kana qabaatu baate jechuudha aappii isinirraa fayyadamtuntu jira jechuudha. Aappii san viidiyoo itti aanu keessatti qabadhee isiniif dhufa maamiltoota keenya yoo bilbila lamarratti isin argisiisu kanarraa lamaanirraa bilbilli keessan kan hin qabne ta'e kan namoota baay'ee ni qaba jedheetiin amanaa jechuudha. Tole seetingii keenya keessa eega dhufne asirratti gadi buutanii additional setting kan jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootanii gara fuulduraa deemtu jechuudha. Kun amma bilbila tokkoffaadha jechuudha. Isa lammaffaarratti illee ammuman isin argisiisaa jechuudha. Yeroo isin additional setting irratti cuqaastan jechuudha haala kanaan isinii dhufaa jechuudha. Sana booda asirratti gadi buutanii jechuudha maamiltoota kiyya accessibility tajettu tana ni argattu jechuudha. Kanaafuu yeroo tokkoof kilik irratti gootanii gara fuulduraa deemtu jechuudha. Accessibility tajettu irratti yeroo tokkoof kilik godheetiin jira gara fuulduraa deemnaa jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufaa jechuudha maamiltoota kiyya. Yeroo inni haala kanaan isinii dhufe isa lammaffaa kanarratti gadi buutanii jechuudha accessibility menu ka jedhu kana ni argattu jechuudha. Yeroo tokkoof irratti kilik gootanii jechuudha. Sana booda haala kanaan isinii dhufa accessibility isiniin jedha jechuudha. Ammallee saanduqatu fuuldura jira. Saanduqa kana ni bantu jechuudha. Saanduqa kana yeroo isin bantan jechuudha kallatti maan xiyyi jechuudha gubbarratti ol bahee isiniif mul'ata jechuudha. Xiyyi isiniif hin bahu yeroo isin asirratti cuqaastan waan gollollee wayiitu gubbaa kanarratti isiniif baa jechuudha. Kan ammaan iskiriina irratti isin argisiisaa jiru kana gollolleen tun gubbaa kanarratti yeroo isiniif baate jechuudha gubbaa kanarratti cuqaasattanii jechuudha waan barbaadan xiyya barbaadan as keessan fayyadamuu ni dandeessanii jechuudha. Yoo barbaadan iskiriin shuuti yoo barbaadan jechuudha sagalee ittiin guddisuu fi ittiin xiqqeessu bilbila irraa deebuu switching godhu waan barbaadan jechuudha gollollee tana fayyadamtanii jechuudha. Xiyyilleen hunoo bakka qubni namaa irra jiru kanaa jechuudha. Yeroo isin kana bantan jechuudha kallatti maan jechuudha gubbarratti isiniif bahaa jechuudha maamiltoota kiyya. Salphumatti haala kanaan jechuudha xiyya fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Bilbila lammaffaarratti illee isin argisiisa nafaana bu'a. Bilbila lammaffaarratti illee seetingima bilbila keessanii keessa seentuu jechuudha. Sana booda yeroo bilbilli keessan haala kanaan isiniif bane suuta jettanii ol harkistanii jechuudha maamiltoota kiyya. Eega suuta ol harkiftanii jechuudha accessibility tajettu barbaaddanii jechuudha. Barreeffamni fakkeenyaaf iddoo wal qayyarate malee seetingin barreeffamni tokkomaa jechuudha. Amma mallattoo akka mataa namaa irratti jirtu accessibility tajettu tana ni argattu yeroo tokkoof irratti cuqaastanii gara fuulduraa deemtu. Sana booda haala kanaan isinii dhufa asirratti mallattoon akka quba namaa ta'e irra jirtu tana jechuudha interaction tajettu tana ni argattu jechuudha. Interaction tajettu tanarra cuqaastanii gara fuulduraa deemtu jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa jechuudha. Isa lammaffaa kanarratti jechuudha assistant menu tajettu tana fuuldura sanduuqaatu jira. Sanduuqa kana yeroo isin bantanii haala kanaan samaawii gootan xiyyi sun kallatti maan jechuudha iskiriina keessan irratti isiniif baa wanti gollolleen akka reefu suni jechuudha. Amma kiyyamee ani baneetiin irraa of duuba deebi'ee isin argisiisaa jechuudha maamiltoota kiyya. Kunoo yeroon of duuba deebi'u haala kanaan jechuudha maamiltoota kiyya haala ajaa'iba ta'e kanaan jechuudha gubbarratti naaf mul'ata jechuudha. Maal isin argitan kanaan kunoo akkuma reefuun tanatti jechuudha. Kun amma bilbila lammaffaadha jechuudha. Haala kanaan jechuudha bilbila lammaffaarratti illee haala kanaan fayyadamtu jechuudha. Amma xiyya kana jechuudha geengoo kanallee asirraa balleessuu ni dandeessan akka iskiriin irratti isin irratti mul'anne yeroo viidiyoo waraabdan akka hin mul'anne
illee godhuu ni dandeessu jechuudha. Kanaafuu geengoo kanallee asirraa dhoksuuf isuma kanarra gad cuqaastu sana booda jechuudha mallattoo seteengii tanarra cuqaastu jechuudha. Sana booda as keessatti isin deebisa dhuma irratti gadi buutanii jechuudha shawaas ij icon tajettu tana ni argattu jechuudha. Sanduuqa kana ni bantu jechuudha ni cuftu jechuudha dhiifama yeroo isin cuftan jechuudha gubbaa kanaan haala kanaan cinaachatti deebi'aa jechuudha. Yeroo isin bantan immoo haala kanaan jechuudha guddatee isinitti mul'ata jechuudha. Kanaafuu geengoo sun akka fuularraa hin mul'anneef ni cuftu jechuudha sanduuqa isa yeroo nu cufne haala kanaan cinatti maxxantee nutti argamtu yeroo nu cinaa sanirra tunne haala kanaan bal'attee argamti jechuudha. Yeroo amma xiyyarra tuqeetiin jiranii xiyyarratti naa deebi'ee jira jechuudha. Mallattoo cinatti maxxantee jirtu sanirra yeroo isin cuqaastan jechuudha bal'atee isinitti mul'ata. Mallattoo xiyyallee barbaadan waan barbaadan keessaa fudhatanii isin kan barbaadan sanirratti cuqaastanii jechuudha. Nama xiyyarratti hin cuqaase sana booda xiyya qofatu haala kanaan natti mul'ataa jira jechuudha. Yoo barbaadan haala kanaan itti argisiisuu dandeessu yoo barbaadan isumarra cuqaastanii xiyya qofa keessaa fudhatuu dandeessu. Akkasumallee iskiriinshuut illee godhuu dandeessu jechuudha. Kunoo amma haala isin argisu kanaan kun amma iskiriinshuut dha bakka geengoo itti isin mare kuni iskiriinshuut illee asirraa godhuu ni dandeessu. Akkasumallee yoo barbaadan sagalee ittiin guddisuu ittiin xiqqeessuu ni dandeessu jechuudha. Geengoo xiqqoo tana keessa waa baay'eetu jira jechuudha. Hordoftoota kiyya bilbila irraa deebi'uu okkee guddoon irraa deebi'uu mataa gubbaa gadi harkisuu uf duuba deebi'uu waan barbaadan kunoo amma asirratti sagaleedha jechuudha. Kuni sagalee ittiin guddisullee waan barbaadan asirratti amma xiyya kun jechuudha bakka quba namaa isin argisiisu kana yeroo hundaa'u xiyyaa jechuudha. Yeroo isin asirratti cuqaastan jechuudha kallattii man xiyyi ol bahee isin mul'ata jechuudha. Kunoo haala amma asirratti isinitti argisiisaa jiru kanaanii jechuudha. Isteepii baay'ee salphaa ta'een jechuudha. Viidiyoon kunarraa namoota baay'ee akka fayyadu abdiin qaba jechuudha. Keessafuu ijoollee waa'ee barnoota sooshaal miidiyaa kanarratti barsiisanii fi akkasumallee wantoota akka quraanaa fi kana kan qaraasisaniif baay'ee isin barbaachisa jechuudha. Namoota garii adda addaa irratti waa barsiisaniif baay'ee isin barbaachisa jechuudha. Aappii tokko osoo hin fayyadamin seeteengii bilbila keessanii qofa jechuudha fayyadamtanii sirreeffattanii haala kanaan jechuudha akka nama kompiitara irraa argisiisutti jirutti itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Egaa maamiltoota keenya kabajamoo barnoonni irra isiniif qabannee dhufnellee jalqabaa kaafnee kan hangamatti waliin ilaalaa turre kan akka isinitti toluu fi akka warraa baratanillee abdii guutuun qaba. Maarree warreen hanga ammatti baroomsi keenya isin jala darbe gaafii adda addaa komantii jalatti na gaafattanii kan isiniif hin deebiin baroomsi kanaan wal fakkaatu bal'inaan chaanaala kanarratti hojjetamee jira. Asuma jechuudha chaanaaluma keenya kana jala eega seentanii jechuudha suuta jettanii as harkistanii jechuudha podcast ka jedhu kana ni argattu jechuudha yookaan playlist ta jettu bakka kanatti ni argattu jechuudha. Kanaafuu nama kiyya podcast ka jedhu naafida yeroo tokkoof irratti cuqaastanii sana booda jechuudha barnoonni isin barbaadan mata duree irra isiniif kaa'ee jechuudha as keessaa ni argattu jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni baroomsa Facebook na gaafatanii fi YouTube akkasumallee TikTok fi WhatsApp na gaafatan yoo isin jalaa fagaatellee fagoo deemtanii barbaaduun osoo hin cinqamin asuma dhuftanii jechuudha playlist bakka jedhu irra cuqaastanii baroomsi WhatsApp kophatti dalagamee jira kan YouTube illee kophatti kan Facebook illee kophatti kunoo barnoota YouTube barnoota TikTok jedhee hundaayyuu adda adda mata duree irra isiniif kaa'ee tokkoon kana jala jechuudha viidiyoo 20 viidiyoo 15 akkastu jira jechuudha sanii oltu jala jira jechuudha. Haala kanaan ilaaltanii jechuudha waan barbaadan sirreeffachuu ni dandeessu. Obboleeyyan chaanaala Oromaaniif haaraa taatanillee chaanaalli kun chaanaala baroomsatti isinuma fayyada. Subscribe godhaatii irraa fayyadamaan isiniin jedha. Viidiyoon keenya yoo isin gammachiise like tuquu hin dagatinaan isiniin jedha maamiltoota kiyya. Akkasumallee bakka isiniif hin galin sanduuqa komantii jalatti naaf barreessuu hin dagatinaan isiniin jedha. Viidiyoon kunneen akka namoota baay'ee bira geenamuu irraa fayyadamuuf share waliif godhaan isiniin jedha. Barnoonni irraaf qabada sumarratti xumurama. Barnoota itti aanu nama walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.